sirraa dhowwuu hin danda'u. Qophaa kee gaafatamtu hayaa kana maatiif. Haqa nama rabbisiif hin dhiisu. Haqa isaa sii dhiisa malee oti toobatte. Oti dhiifama gaafatte, oti araarama gaafatte. Birrii tokko siin dhiisu wallaahi birrii namarraa nyaatte rabbi siin dhiisu. Kan ammoo barattee ta'ee tan amana waan ta'eef namni kamuu. Kanaaf dogoggora jiru wallaahi billaahi nuti hin kaffallaam. Meebii birrii nyaatamuu dandeessa. Namatti irraan biyya sana baasaartu birrii si nyaachuu danda'a. Rakkoo keessa galuu dandeessa. Ittaaruu dandeessa. Kottu nuti obboloota keeti. Waa tokko hin dubbati waa'ee birrichaa. Kottuuti abdii isaaqoo haayidar kottaa bu'aati gareedhaan dubbanna nuun jedhe. Achitti waan jiru bulleessinee sirraa finnee waan jiru kaffallee xumurree buuna. Kabaja namummaatiin isa kan namummaa, isa kan oromummaa, isa kan islaamummaa kabajaan si waamaa irraa akkasitti dhufte bareedaadha. Maalii beektaa boroojii ati hojjettuu si jalaa bada waan ta'eef si gorsaa rakkoo obboleessaati. Yaa waan itti dabalaa aliinaa deebisaa aliinis isitti siqa waan ta'eef beerii dhiifama nu godhi mirga kee dhiibne wanta tokkittiin isinitti maal namni jaarsummaa raqee hundi waa sirriin dubban maaliif jettee naan jechuu dandeessan walitti fiduu hin dandeenye namni jaarsummaa raqee namoonni gurguddaan kun maaliif sirriin dubbanne yoo naan jette maaliif jette yoo ta'e walitti fiduu hin dandeenye qaamni lama yoo walitti dhufe qofa kan inni waa sirrii dubbachuu danda'u. Fakkeenyaaf an Ahmad mana nu warra keessaa naqee jiraartamoo warra kanaan duraati. Meeqaa yeroo tokko nam fida jedhaa jira sin eegaa kan nam fida jette kuni sin eegna amma sitti garuu yaad. Nu warra keessaa naqedhamoo nu warra duraaniiti. Miskiina isaa. No tokke dhugaa rabbi dhugaa wanti naan ta'an an wallaahi obboleessa kan koo yoo ta'ee jedhanani haqa namaarratti. Menam nagar anamma kun gabaasa dabarsuun dhufe baran gabaasa dabarsuun dhufe an tokke gabaasni kan kootti fufaadha baran. Isaa tokkeedha. Waan isinitti hima. Tokke. Karaa keessaatiin inni jedhamu dhiifama naa godhaati waan hojjetudha miti. Maaliif kanaan dura Isaaq namoonni gurguddaan ati beekuu dhiisuu dandeessa. Akka odeeffannoo mucayyoo kanarraa argannetti namoonni gurguddoon karaa keessaatiin xumuruudhaa fi dhimma mucaa kanaatii fi dhimma Sumayyaa sanaa qabatanii turan. Garuu karaa keessaatiin wanti kun hin xumuramne dagatameetuma achumaan hafame yookaan immoo bifa kakuutiin raawwannee kakuun kakatamee abbaan balleesse abbaan hin balleessine xumuramaa waan akkasiitu jedhamaa ture. So wanti sun hin raawwatamne jechuudha milkoofne. Kanaafuu inni karaa keessaatiin namoonni gurguddoon namoonni beekamtii fi beekumsa qaban akkasumas ustaazan daa'iin dhaqanii haa gorsanii haa sirreessanii jedhamuun hin hojjetu. Akkuma reefuu abdiin dubbate asuma gubbaarratti nama 5,600 jira. Namoota gurguddaa jira as keessa namoota daa'imaa miti as keessa jiru. So bakkee namoonni kun jiranitti balleessaas haa qabaattu balleessaas qabaachuu haa baattu haa fudhattus fudhachuu isaa dhiiftu. Dhuftee asitti dhugaa qabdu dubbachuun dirqama isheeti. As dhufuu dhiiftee achi taa'uun garuu balleessaa guddaa akka qabdu raawwachaa irra baay'isawee. As dhuftee wanta jiru dhugaa jiru lafa kaa'uu dhabuun isheedha. Mucaan kun balleessaa qabdi. Mucaan kun rakkoo guddaa qabdi isa jedhu namni kun hundiyyuu itti muraa jiraachuudha. Kanaafuu ammas sagalee keenya yoo dhagaatiin jiraatte I think akka sagalee biraatiin dhaggeeffattu abdiin qaba. Yoo dhagaa jiraatte Sumayyaa si jaallannaa obboleettii keenyaatis Sumayyaa isheen sunis obboleettii keenyaa sillachuu sallamteedha. So sillachuuniif tokkuma obbolootawwan kenna musliimaati waan taataniif jechuudha. Yoo rakkoon jiraate kootu himadhu. Yoo rakkoon hin jiraannes rakkoon hin jirreefi ifa godhi. Kanaan ala garuu rakkoo biraatu deemaa jira. Isa jedhu dubbachuu barbaadeen asuma xumuraa tokke. Amma garuu wanni beekamu qabu koomentii jalattis Sumayyaa sin rabsina ammaaf. Ammallee achi hin geenye murteen hin dabarre manarra. Hundi keessanuu ammallee ganaadha tokke. Tokke ganaadha. Ganaadha maaliif beektaa? Ammallee egelee hattuu egelee maaloo jechuudha. Hin obsina bar maa eessa deemna? Hin eegnaan maaliifi? Ariifachuudha jaara. Barbaadan garuu sabiriin booddee keerii. Biroo ansi faanan jira hangadumaatti garuu sabiriin booddee keeriidha. Sabiriin booddee keeriidha waan ta'eef meebii gammaduu dandeenya obsinee sabarree obboleettii keenya kan wallaahi gargaaru wallaahi hin carrisaalan qoyin fiixna bar waan dandeenyu koo gochuu dandeenya waan salphaadha bar nama 4-5 irraa akka birrii kana kaffaluu dandeenya garuu mee waan jiru ituu laallee bareedaadha warra harka qabanis koo jecha jennuun qabna bar hin beekna biroo waan baay'ee beekna beekaa gochuu dhiisne malee nuti bar warra harka qabeenis waan jennu qabna barbaachisaa ta'e argame garuu mee xiqqoo haa obsinu isin jechuu barbaachisan irraa dubbiidhuma dubbata. Ammas waamicha tokko nama ta'isaa ijoolleen lakkoofsa abbaa warraa ishee beektan amaanaa rabbii amaanuma rabbii jedhaati ajirii illee rabbi irraa argattanii anatu dawwala namuma biyya lafaarra jiru yoo ta'e lakkoofsa daarektii qabdan karaa masanjaraa karaa tiiktookii rabbii jedhaa na ergaa na dubbisaati amma maqaa keessan illee hin kaasu wallaahi billaahi lakkoofsa abbaa warraasii nan dhabee gasidhaan barbaadaa ture jechuudha nan fuudha birrii kana utuun argadhe inuma fuudha namni rabbiin isin hirkatti beeku. Namni haqa barbaadan lakkoofsa abbaa warraasii na ergaa. Awwal Qaasim ustaaza Awwal Qaasim masjala jiru ingalchitee intina taata.
Agalan nu galcha bareeda. Naziif al tokko abbaa tokko eenyuun busnu. Nu galcha nu galcha. Anatu bu'aa. Ayyee. Amadin Maaliif buin. jenna? Amadin buin. Aman barsiisaa hojjetan buin. Qoy Naziif al tokko nu ga'e deebi'as. Yookaan Anuman dadhabdanii gaana buusaa. Naziif an riyaa bu'uu keenya nuuf habu. Naziif isa riyaa wayya keenya. isa dadhabdu. Boodan deebi'a qoy. Inni isan Garuu dubbadheen bu'a. Ayyee. Amma ustaaziin nu galcha. Aawo. Ustaaz dhufaniiru ayyee. Ustaaz bagana gaandoftan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أنا جرت في يومي. قالت ربي. أيوة بقى جرات بقى ربي سنجرات شيء. بقى سرتنا تمجت اللي قرو وما تقوش دبج ولا في سنت مول تقول دريكة ستايا سوي جرات تمام. أقبل سيسان دفوه اسمتي كورسي ويدا كبا. بسم الله الرحمن الرحيم. وان قد دبج ولا في متى قبل سيتو مانني وانا كان تقوسي دبدتين ترى. جرك بركاسي سينو بچي ساكا كراسي نكبسي سوفي. ربين خيري هاقولو نما حقا ربنا تمسو Ustaaziin irra keessa godhi bro. Namni tokko humaan nu buutanii haadha dhimmaa ol galchina xiqqoo isaanitti himattee turte waan ta'eef ayyeetti hufa. Isin irraa bu'uu nan bu'aan bakka. No taa'ino no. Mbuini taa'iti mucayyoo ol seensisaa mucayyoo natti dubbattee hojii. Nabuusi annan bu'a nan ta'an. Yaaqni nu jalaa kuttee reeti. Meerrees kan bu'ama. Nu jalaan deemin ishii nu jalaan. Na darbadhaa. Na ish asuma jalan ta'an na darbadhaa. Nu jalaan deemin. Intatti ol galchaa. Intala ol galchaa ijoollee intala ol galchaa. Akka ol galchitanii dhaggeeffataatumaan wanna jetti sirriitti na dhaggeeffadhu tokkummaa. Isii kana miti. Daqiiqaa muraasa wayii qaba waan ta'eef daqiiqaa muraasa wayiitti dubbachuu na barbaachisa. Dubbadhaa. Wanni jechuu barbaade wanni kun nuti illee kan dhageenye Ramadaana keessa Ramadaana jalqabaayyuu ijoollee wal arrabsu jirtu uumamu kanneen dhageenye jennaani guyyaa tokko achi jirraa ol seeneetinanii waan kana dhiisaa. Mee Ramadaana keessa namni Ramadaana boodallee waa haasawa. Ramadaana keessa uummatallee ibaadaarraan shaagalinaa hamatillee uummatan seensisanaa dhulmiidhataa. Dhiisaatiin inshaallah yoo mara ammaate Ramadaana booda dubbatanii yoo dubbiin jiraatte ammoo qarshiin sumayyaan nyaatte sumayyaa tasfaayee nyaatte yoo jiraatte ammoo anatu isinii gaafateetii dhugumaan nyaatte taanaan anatu irraa isinii fuudhaa jedheeni ture. Eegasanii ammoo toleenaan jedhanii ijoolleen illee ni gaafsanii rabbiin haa barakachiisuu dhiisan si galtee. Boodaan ammoo deemnee mucayyoon illee na qunnamtee anillee saatii yeroo hunda saatiin qabu si galtee inshaagalamaa. Dubbachaa turre mucayyoo tanallee gaafadhee waan bira jiru mucayyoo tanallee gaafachaatiin ture osoo nama tokko jidduun seensisin jechuudha. Gaafachaa ture mucayyoon tunillee qarshii akka ergite ni amantii tunillee qarshiin akka itti ergame ni amantii. Lammaffaadha ammoo mucayyoon tun maaliif itti ergite jennaan mucayyoon tun viizaa naa hojjetaniif jetti tunillee viizaa hojjechuun natti ergame jetti. Bakka itti irratti wal dhabanii viizaan hojjetame moo hin hojjetamne kan jedhu irratti. Tun hojjedhe jetti. Tun ammoo hin hojjetamne jetti. Lamaan isaaniitu amma bakka kanatti gaafa gaafadhu mucayyoo tanallee wagguu gaafadhu ragaa qabatamaadhaa kan hojjetamne bira hin jiru. Si galtee mucayyoo tanallee wagguu gaafadhu ragaa qabatamaa mee waraqaa as kenni waraqaa hojjette as kenni jedhaanii ture as ergi barbaadiitii ergi gara barbaadi jedhaanii ture. Waraqaa gaaf duraa wanni kun waggaa tokkoon duraa naan jette. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta'al faddal yaa Muhammad. أنا أخرج منكم. كسرنا. وانك ووقاتو كدراتي. يعني قافسن أكنتي ولا بني أرجع بجدين كاني ووقاتو كدراتي. وبعد سنين نجارة جبدة مسج ترجمو إسي ترجع جراجته جنان تولي جديناني. تولي في براي كان كباني جدي تام أزدي بيه مجايوتنا قافدة مسجين سنسبير جرا جرو. Tole eessatti walitti kennitan qarshii kana gaafa maal jirtan waan kana hojjettan gaafa Dubaay jirru jedhan. Sanboodhaan ammoo namoota gaafa san quba qabullee gaafachaa ture Alifaa jechuun Ali Muhammad faa jedhanii ijoollee keenya gaafachaa ture gaafa gaafadhu
maaltu jira gaafa jedhuuni nuti wanni quba qabnu qarshii jarri walitti kennite quba hin qabnu laakiin Sumayyaa Tasfaayee mucayyoo tana qarqaaruudhaaf jecha yeroo wanna jechaa turre hin beeknaa naan jette. Anayyuu mucaan sun amma Ali Muhammad Damusee jedhama hin beekne ijoollee yeroo abbaa boodii hin beektan jedheetii yaada ijoollee garee shaadaati. Qarshii 10,000 kennee ture naan jedheen nuyyuu mataan isaatu jechuudha. San boodaan ammoo amma information nagaa waan argatinii fi mucayyoo matanatti deebi'ee mucayyoo tanaan waa jedheen maal jedheen tole waraqaa kana ragaa waraqaadhaan argadhu jettee intalli waraqaa ragaa namaadhaa yoo hin fida jetti ragaa namaadhaa haa fidatturee jedheenan si garaa mitisa biyyarraallee as masriirraallee ragaa namaa fidadhaa jetti mucayyoo hambaadhaa jal'isni akkanaan hin dhudhani nama ragaa fidadha jedhu akka godhan hin qabaniiti mee ragaa haa fidattuu ilaallaa jennee hin didde tun taamna bira jirtu tun jechuu si garaa mitisa hin didde ragaa namaan barbaadu maal jennaan ragaa namaadhaa yoo fidatte sobdee fiduu dandeessi duubaan hasaanii fiduu danda'anii jette jennaan yaa mucayyoo bar ragaan namaadhaa qeebalamaadha shari'aa islaamaa keessatti namni lama ragaa ta'uu danda'a jedheenan jennaani lakkii jettee hin diddee san booda amma ergisiin diddeen booda jidduu kanatti amma na dibde anas gamaa jechuudha. Amma jidduu kanatti gaafa na dibdeetiin jettu gara kakuutti sababni isaadhaa ragaan wannaadhaa eega dhabame kiyaara lama yookaan filannoo lamatu jira. Filannoon tokko filannoo qaxaroo kenninee fi intala kana ragaa waraqaadha haa fidattu waraqaa jettee san haa fidattuuti qaxaroo haa kennuufi jedheen sanillee hin taaneef mucayyoo tana. Filannoo lammaffaadhaa ammoo kakuudha. Kakuullee itti meetiin ture ishee achi boodaan eega diddeen booda itti mee malee kakuun kun kakuu al-yamiin al-ghamuus jedhama. Al-yamiin al-ghamuus jechuuni osoo beekan haqa nama nyaachuuf jecha yoo kakatan waan guyyaa 3 hin namarraa kufuudhaa miti waan ibidda jahannam nama seensisuu nabi rabbiidha alayhi wasallam akkas jedhanii intalli kun yoo kakatte isiituu badaa jedheenan birriin 200 dhaa wamaa miti isiituu iyyuu irra goddaama nama kakate santu jiruun isaa badaa si haa kakattu jedheen tole naan jettee turte guyyaa tokko erga sani guyyaa lammaffaa tole jedhee ijoollee kana walitti fiduudhaaf jecha godhu fiidheetii gaafa walitti fiduudhaaf jedhu tunna jala hafte mucayyoon tamma na bira jirtu kun hin ta'u jette si galtee maali jennaan kakattee kaatee guyyaa 3 kakuu baaftii naan jette wani waan kakuu baafa kakuu kafalamu miti kun kakuu yookaan guyyaa 3 soomanii baasaniidhaa miti booda ammoo ani jidduu kanatti anuuni aare amma deebi'e tokko mucayyoon tuni isiin tun osoo nama sakamuu didde osoo hin ta'u jettee guutuun guutuu kadiddu taateeti kalaas birrii nyaattee jirta kafalii jedhaan. Tayyib ragaan fidadha jettee ragaa namaa nuti harka dide qaxaroo naa qabaa jettee qaxaroo sanillee hin qabnu jechuu jirta. Kakadhuu siyaa kakattu jennaan illee lakki naaf hin kakatinii jechuu jirta. Yaa mucayyoo yoo hagan hunda ka shakkitu taate rakkoodha mee akkam goonaa jedheen. San boodaan amma jidduu kanatti mucayyoon tunillee beektee sagalee koo ani WhatsAppidhaan wagguu taasa'u sagalee koo dabarsitee namatti ergaa turte. Si garaa miti sagalee koo sagalee kiyya kana maal akka shakkitan hin beeku sagalee kiyya kana dabarsitee namatti ergaa turte. Sagalee dabarsitee ijoollee biraatitti ergaa turte. Amma jidduu kanatti natti dhagahame mucayyoon tun mucayyoo sirnaanti miti jedhee ofirraa amma gabaabsuu kajeelan. Sababni isaa sagalee namaadhaan sila waan ani wajjin haasa'u jiru anuma wajjin haasa'uu qabdi turte. Sanboodaan amma mucayyoon miidiyaa irratti illee waa waraabuu jalqabdee jennaani. Intalataan illee wagguu dubbisu kun narraa waraabdee jirti jetti tunillee narraa waraabdee jirti jidduu kanatti rakko. Ana wajjin haasa'uun achi deebi'an. Gaafadhu yeroon qabdanu dhiifama naa gootan. Eeywa na gaafadhu deekaa kudhan qofa qaba. Ayder qoy waan isin gaafadhaa. Seera viizaati wal qabsiisee waa isin gaafadhaa. Sumayyaan Tasfaayee akka seera viizaatti viizaa gaafa namaa baafamu abbaa dhimmaatti ergama. Akkasiin ergine hin beekne hojii booda kana ergeera isiniin jette malee hin ergine tokkoffaa. Kakaan hin barbaachisu as keessatti dhiifama naa godhaa ustaata kiyya qaalii. Fakkeenyaaf viizaa gaafa baaftu nama baheef sanaaf ergama viizaan. Nama bahee isaa irratti tikkeettii mureera fakkeenyaaf tikkeettii fa'aa mureera. Tikkeettii gaafa murtu ofii ittiin deemuuf miti. Qaama murteef qabdi waan ta'eef yeruma sana qaama murtee dabarsii turte. Itti siidhaqa tokkummaa isa san. Jechuun asirratti yaada keessan kana keessatti waan gaafina ta'e ifa isinii gochuu fayyada. Tokkee
Si biran geenye. Isi afixan ustaas dimaali fasin jedhe beektaa yoo dikka viizaan ba'e jiraate tikkeettii jalqaba kutama kan Ijipti yoo ta'e jalqaba utuu viizaan hin bahin tikkeettii kutamee tikkeettii kutamee geenyi viizaan ittiin hojjetamaati jedhati. Kan beeka dhibba. Itti sinii dhaqaane itti sinii dhaqaa tole. Sanillee gaafachuun kiyya nafni. Siigaltee erga sani ammoo akkas eega jenneen booda siigaltee jidduma sanitti aarulleedhaan mucayyoo waan olii gadi godhatu kanallee aarulleedha. Maal jedheen si fakkaate bakkuma amma seensi dhaqu jiraama. Wanni kun waa waggaa tokko duraatimi tunilleen akkasitti amanti tunillee ni amanti. Waggaa tokko dura yoo taate fakkeenya miseejiin tokko miseejii ani erge tokko na jala baduu danda'a sun caadiidha. Okay. Miseejii ergee jira jechaa jirti atammuun ergine jechuu jirta. Miseejii sun na jala badee jechuu jirti. Yoo si bira jiraate ati dhugaa dubbadhu jennaan tunillee hin kakatti na bira hin jiru jettee kakatti tole bareeda jedheen. Wanni wantu waggaa tokko duraati waa waggaa lama dhiyaatee jiru. Tole yaa mucayyoo tana jedhee nama isima tana gaafadheen. Gaafa sanii gaafa amma si jala mucayyoon siif erguu diddu san gaafattee jirtaati birrii kanaa deebisettee ni jirtaa jedhee sirriitti hubadhu. Eega amma isiin erga jechaa jirti ka isiidha haadhiifnu hin ergine jenneetuma haadhiifnu. Garuu ammoo yaani mantiqaa loojikiidha yoo laaltu loojikiidhaan mucayyoon tun gaafsan eegan ergamiin maal jechuu qabdi birrii xiyya naa deebisechuu qabdi. Birrii naa deebisechuun nama hundaafuu hin taaka. Birrii naa deebisi jettee jirtaa jedheenan. Jedhee jira naan jette. Okay. Ani amma tana irratti muraati yoo birrii naa deebisi jettee jiraatte mee miseejii gaafsanii dhaaf duuba deebi'i waan ji'a 8 ji'a 9 duraadha yoo harkaa qabaatte naaf ergi jedheen. Siigalaa mitisa. Ji'a 9 ji'a 10 dura ji'a 8 ji'a 9 dura waan ati dubbatte miseejii naa deebisetteen qarshii kee naaf kenni ati jetteen sanii yoo qabaatte mee kenni jedheen. Siigalaa mitisa. Harkaa waan naaf kennuu hin dandeenyu mucayyoo. Xayyib tol karaa biraadhaatti yaada. Mucayyoon tuni paaspoortii irratti viizaa hojjettee jirti moo hojjettee hin jirtu ni ilaalla. Paaspoortii kan kee ka duraan itti hojjette san anu ofii kiyyaa ni ilaalaati akkuma ta'e ta'eetiin ni ilaalchisa. Ati paaspoortii kan kee ka irratti hojjetame isiin jettee dubbattu san naaf ergi. Yoo paaspoortii san irratti viizaan hojjetamee hin jiraanne hojjetamee hin jirru jennee intala qabna. Yoo hojjetamee jiraate achumaan addaan galtaniiti. Waan kana mee paaspoortii ergeedhaan kunillee isiin liqinfamne mucayyoo mamma na bira jirtu kana siigalaa mitisa. Akkasi waliigalatti kana hunda gaafa amma deebiin kan keessii deebi'e jedheeti yaada bakka ati jette san. Intalli eegattiin ergin taate mucayyoon tun gaafachuudha. In gaafattilleedha birrii keenyaa kenni jechuun amma ji'a waggaa tokkoon booda namni birrii keenyaa kennamaan hin jiru. Waggaa tokko dura yookaan ji'oota 9-10 dura naaf kenni jedheen namni dubbata. Miseejii san qabdanaa jedheen ni qabaanaan jette kun miseejii ni qabaanaan jette naaf hin ergine. Osoo naaf ergitee jiraatte sila miseejiin kun siif ergamee jira sumayyaa maasuuf ta'e sumayyaa tasfaa yoo qabuu danda'a. Isa san waan hin arginiif jecha jidduutti amma harakaata ijoolleen goggootee jennaan ani dasnan jenne akkaataa godhan kana jechuudha miidiyaa irratti deemee fixadhu jedheen itti dhiisisiin jechuu barbaadeeti. San boodaan waan amma ijoolleen jettu kana garas godhanii nuuf akka hundattuu nuufi tana qofa dubbadhee isin geessaa. Nuuf ijoolleen hundi isaaniitu iyyuu ijoollee islaamatti dhufanii hundaa'uu kabajna hundaayyuu an qaba akkam haga danda'ame hundumtuu maqaan isaa kabaduun barbaanne warri irra jala deemee caffaru kuni warri irra deemee illee fakkeenyaaf talallee deeggaru sanillee deeggaru hundi isaatu waan islaamummaa gadi wanna godhu maqaa islaamummaa kana keessattuu maqaa ijoollee islaamummaatti dhufte kana gadi qabaatiin deemu waan ta'eefi siigaltee hin barbaanne dubbiin kun akkana ga'uyyuu hin barbaanne nuufiyyuu jechuudha. Garuu ammoo dirqamitteeti mucayyoon gaafa miidiyaa kana qalbiin sidhatti rarra'u miidiyaadhaan hafidhattu jedhee kan dhiise ana. Leengadda yuunatti dubbattee turte sagalee naa qabdee turte. Achiin viidiyoo waraabdee isin ammoo. Tokko maal tokko dhiifama. Kabajuun baay'ee isinii qabnaa isin jaarsummaa irrattanii hangaruu mataan kun utuu waan futtee bahuti waa dubbachuu akka waan dafutte godheetti yaadda. Tokko qoyal tokko mee. Ayyabdi dubbadhu. Ustaaz assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee baga dhuftanii isin barsiisaa amantaatii isiniin akkas jechuun illee dogoggora ta'uu mala hafuunaa jedhaati. Waan kana keessaanis qabdanii dubbataa turtanii dheetana mana. Nuti miidiyaa kanarra turreerra hoggaa miidiyaa kanarra turrus garuu wal kabajnaa wajjiniin deemna namni miidiyaa kanarraa ammoo walitti siqee waliin haasa'a. Sumayyaan illee nama miidiyaa kanarra dhuftee jirtu. Dubbiin kun tarii miidiyaa irratti illee ulfaachuu danda'a. Aga isin kabajaan waamamtanii dhuftanii waan
hojii irra jirtan qabattanii addaan kuttanii kabajaaf dhuftanii haasaa jirtan kana isheen maaliif nu kabajjee dhuftee naasofne jalqaba irratti gaaffiin isin gaafadhu isheenoo hin dhageenye jettanii akka isin hin yaadneef Isaaqoon ammasii gadi bu'ee itti dawwale raqee inni dhufu achumatti haa xumuranuu jette tarii haqa qabaachuu dandeessi tarii birriin mucaa kanaa bira jiraachuu danda'a viizaa isheen eegalte kun jalaa gubachuu danda'a birrii kassaruu dandeessi sanammoo nuti keessaan waliin haasofnee hin dubbannu ijoo kottaa gadi buuna nuun jettee tunu fudhattee gadi buute nuti gadi buunee keessaan haasofnee rakkoo jiru furuu dandeenya maallaqa mucaa kanaallee irraa kafaluu dandeenya yoo dandeenye immoo haqa jiru baasuu dandeenya garuu isheenoo as dhufuu hin dandeenye isinumtuu namni guddaan namni barnoota amantaa nama barsiisoo dhuftanii as jirtu isheedhumaan maaliif dhufuu diddemee kanoo kan gaffinu ta'e inni guddaan ustaaskii dhiifama waliin. Ayyee gaafii bareedaadha. Gaafii bareeda gaafatte. Isa kana amma sa'aatii kanatti allamaan isaaniitu quban qabu. Wallahi dhugaa isin jedhan. Tokko isaanii quban qabu. Mucayyoon tun engadda dhuftee dubbii kee akkam gootan jenna waa jalaalleen dubbanne. Gara makiyya keessatti waasili alaikum salaam wa rahmatullah jedheetiin. Sababni isaa dubbiin lallaaqamaadha. Ijoolleen asiin viidiyoo waraabaa gabbaatee miidiyaa irratti viidiyoo waraabaa asiin ammoo aanan dubbadhu jedhanii jidduutti rakkanne sii galtee akka nama saa dhalee saa ibidda dhalee sii galtee amma arraabuudhaaf illee nama gubaa dhiisuudhaaf illee waan dhalanii akka goonu dhabne. Bekka amma jarri gara ibiddaatti gara wannaatti achi kunoo miidiyaa kanatti deemu jira waan ta'eef ani lamaan isaaniitu ni dhiisee siin jechuudha. Waan kana ammoo mucayyoo tanaaf sagalee qabee ture asiin dura maal jedheen isii tana sii dubbadhee xumura sa'aatiin irraa deemee jira maal jedheeni yaa mucayyoo jedheen. Yoo akka tasaadhaa Sumayyaa Tasfaayee naaf obboleettiidhaa miti naaf maalillee miti atilleen sanuma laakiin isiin sun hin baratti tun ammoo ati immoo akka tasaadhaa sin beeknu xiqqoo siidhaa isii irra beekan jettee isaanii isitti daban jettee yaaduu dandeessa laakiin du'aayii tokko godheefi ture. Yoo ati haqa qabaatte rabbiin si haa nassaru jedheeni jira tanumaan ilakunu tana bira jirtu tanaan. Ati haqa qabaannaan rabbiin si haa nassaru yoo Sumayyaan si miitee jiraate Sumayyaa rabbiin haa qabu jedheeni jira. Yoo ammoo rabbiin ati miidhaa jiraatte ati sobdeetiin maqaa ishee balleessaa jiraatte rabbiin si haa qabu isii haadha ansaassaru jedhee jira. Tana du'aayee godheetii fi deemati miidiyaadhaan fixadhaa jedhee kadhiisaan. Amma Sumayyaa masaatii kanatti an Sumayyaa Tasfaayee quban qabu wala tanallee quban qabu. Sumayyaa Tasfaayee mana isiidhaa jirti Kairoo jirti. Tunilleen ammoo bakka isiin jirtu ani hin beeku lamaan isaaniitu gaaf duraadhaa wajjin haasa'e isa sana ammoo miidiyaatti waan isaan harkifataniif jecha mucayyoon tun harkifatteef jecha sababa saniif jecha ofirraa dhiise. Barakallahu fiikum akkasi waan amma